hayyoonni aartii Oromoo qabsaan Oromoo weellisaa qofa otoo hin taane qabsaan dhugaa kan ta'e Nawoo Goobanaa boqochuu isaatti baay'ee hundi keenya gaddinee akka jiru nan abdadha. Akka nama tokkootti baay'ee gadda guddaa natti dhaga'ama. Egaa maal inni akka namaatti dhalannee du'an oollu garuu egaa namoonni tokko tokko immoo yeroo du'an ammam akka nama har'isan asirraa hin hubanne yaada. Umurii isaa guutuu uummata Oromootiif jecha barahaa keessa biyya Keeniyaa kana keessatti otoo akka namaallee yeroodhaan bultoo uummatee ijoollee uummatee yeroo hin argatin qabsoo Oromootiif jecha nama yeroo umurii isaa dabarseedha namni kuni. Yeroo beekamaan keenya akkasii kun du'u hunda keenyatti akka dhaga'amu nan hubadha. Haa ta'u immoo malee asirratti wanti nani ummata keenya galateeffachuu barbaadu keessumaa addanni biyyatti deebi'ee ummanni Oromoo amma tokko rakkoon fayyaa kunis akka rakkisaa ture nan hubadha. Haa ta'u immoo malee ummanni Oromoo bukkee dhaabbatee nutuusii jirraa bakka kaleessa ummata Oromootiif dadhabdetti bakka ummata Oromootiif dungoo ol qabdetti har'a qabsoo keetiin har'a mataa ol qabanne ummanni Oromoo kutaa hundarraa bukkee dhaabbachaa turuu isaa nan hubadha. Kanaaf ummanni keenyas galateeffamuu qaba. Wanta akkasii kunis jajjabeeffamuu qaba yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo dhugaa dubbachuudhaan waa'ee Nawoo Goobanaa wal qabsiisee ummata Oromoo baay'een galateeffadha. Namoonni baay'ee amma mana bituufitti, amma mana kiraa kaffaluufitti, amma mana fayyaatti yaalchisuutti baay'ee ummanni Oromoo wajjin dadhabaa ture. Kanaaf egaa yeroo tokko tokko qabsaan ummata Oromootiif yeroo lubbuu isaa kennu nuti immoo duuba dhaabbachuun amma akka humna kennuuf nama isa kaaniif illee fakkeenya akka ta'u kana namatti agarsiisa. Kanaaf ummata Oromoo baay'een galateeffadha asirratti waan isaan gochaa turaniif jechuudha. Kanatti dabalatee yeroon gabaabaa qabu irratti dhiifama gaa yeroo kana amma xiqqoo hojii kanan ari'aa jira. Abbaa ijoolleeti, abbaa maatiiti. Kanaaf yeroon gabaabaa qabu irratti wanti biraa wanta isin jedhu yeroo darbee waanuma nama tokko dubbachuun gaarii miti. Garuu yeroo tokko tokko immoo dhugaa jiru ummata Oromootti himuun gaariidha. Ummata Oromoo hubachiisuun gaariidha jetan yaada. Maayinni yeroo darbee Alamaayyoo Sheetee namichi jedhamu tokko London irraa galee yeroo ummata Tigraay irratti jenosaayidii gaggeessan sana nama deeggaraa turedha. Miidiyaa irratti ba'ee miidiyaa Itoophiyaa kan jedhu tokko miidiyaa ittiin Oromoo fi ilmaan Tigraay abaaran tokko irratti ba'ee dhaadachaa ture namichi suni. Hin bulle yeroo gabaabaa keessatti du'ee namichi suni. Maal jedhee Abiy Ahmed akka inni barreesse achirratti Itoophiyaan yaa qannu, Itoophiyaan isarru du'a isaaniitiif baay'een gaddaa jedha. Ilaala namicha kanaaf jechuudha. Namichi kun jireenya isaa guutuu biyyallee hin jiraanne. Namicha asmaariidha namittiin kun. Dhugaa sitti Amaarmaaf illee nama qabsaa'ee miti. Nama bakka Addis Ababaa beeteetti namicha sirbisu tokko kan turte jechuudha. Ilaala bakka nuti Itoophiyaatti dhaqanna'ees hin beeku namichi kun. Warri kaanillee amma karaa Oromoo qofa miti abbaan karaa barbaade mormuu danda'a. Waan inni jedhee barreesse dhaqaati peejii namoonni tokko tokko sheerii godhanii jiru. Sheerii gochuun irraanfadhe waan inni jedhee barreesse Abiy Ahmed. Guyyaarraa kaleessa du'e Nawoo Goobanaa du'uusaa qondurattiyyuu guyyaa tokko qondaaltonni Oppiidiyoo dhaqanii gaafatanii hin beekan. Oppiidiyoo keessaa jechuudha. Guyyaa tokko namni akka namaatti dhaqee karaa fe'een haa ta'u yaadataa ture. Dinquu Dayyaas fa'aadha namni uummata Oromoo keessumaa namoota qabsoo keessa turan kan bidoo isaan kufan ol qabaa ture dhaqee gaafachaa ture kan Dinquu Dayyaasaa fi uummata Oromooti. Qondaalli Oppiidiyoo tokko warroota kaleessa Oromoodhaaf bosonatti jireenya isaanii dabarsan warroota bultoolleen uummanni sababa kanaaf kan akka Nawoo Goobanaa kan akka Aloo Daawwee fa'a namni dhaqee ilaalu hin jiru. Har'a garuu waa tokko jedheen barreessine. Asirratti wanti Oromoon keenya hubattanii yeroo baay'ee of immooksinaa immoofkaminaa kan isin jedhuuf kanaaf Abiy Ahmediitii fi warroota isaan fakkaataniif biddeena ta'eeti nu faana jiraachuu barbaadu. Garuu nun barbaadan wanti isin hubachuu qabdan
dhugaa Oromoo kana gaaffii Oromoo kana deebisu jechuu miti. Warroonni akka Abiy Ahmad kun warroonni akka Leencoo Lataa kun warra biddeenaa fi Oromootti dhufanidha. Hubadhaa Leencoo Lataas nama biyyi gadi miti. Namichi kun nama kaleessa Ameerikaa irraa barate biddeenaa jedhe akkuma biyyi kana maqaa Oromootiin dhufe Oromootti dabalame. Wanti sun hubachuu qabdan jechuudha. Warra akkasii kuni biddeenaa jedhanii nutti dabalamu. Malee dhugaa Oromoo, qabsaan Oromoo, eenyummaan Oromoo isaaniif yakka warjarreen kanaatiif. Mee waan asirratti hubachee waa tokko hubadhaa. Mee dhugaa jiruun sin gaafadha. Ali Cirri Abiy Ahmadiif maalin oonaan jettani diina. Jaarraa abbaa gadaa dhugaa dhaabannee faaktii isaa walitti himnatee jaarraa abbaa gadaa Abiy Ahmadiif maalin jettee yoo gaafatte diina. Guyyaa tokko isaan isa kaasu argeen beeku. Yoo si mooksuudhaaf dhaqee warra akka Aliyyi Cirri jechuullee dadhabe achi deeme yeroo ummata mooksan jechuudha. Abiy Ahmadiitiif nawoo goobanaa maalin yoo jettani diina. Warra Itoophiyaa jettu sana warra diinamsitu jechuudha. Abiy Ahmadiitiif waaqoo guutuu maalin yoo jettani galatoon Finfinnee Oromiyaa. Abiy Ahmadiitiif waaqoo guutuu maalin yoo jettani diina. Taaddasee Birruu maal yoo jettan diina. Taaddasee Birruutiif maaliif galma dhaaban yoo jettani poolitikaatti hojjechuudhaaf siyaasa. Malee dhugaa isaan qabsaaniif wanti isaan kaleessa lafa kaa'an wanti suniin isaan daandii sanarra jiraatanii miti. Daandiin isaan irra jiraatan ittiin deeman daandii kaleessa jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu Alii Birraa Bushee Garbaa irratti qabsaa'aa turan sana daandii sanarra dhayyuu daandii sana fashaleessuudhaaf warra qabsaa'anii warra deemanidha. Warra nawoo goobanaa kana maaliif hin yaadanne yoo jettani amma har'aatti amma gaafa ni du'utti guyyaa tokko qondaalloo piidoo dhattee hin beektu. Har'a footoo wayii poostii godheera Abiy Ahmad. Sirriidha kunni yeroo Alii Birraa dhaqanii ilaalaniiti Shimallis Abdiisaa fi Abiy Ahmad dhaqee footoo achitti ka'ee jira. Tokko wanti isin hubachuu qabdani Dr. Alii Birraa yeroo gabaabaa keessatti nama gara neutral itti dhufee nama dhufeedha. Maaliifi namni kun beekamaadha hangafa sirbitoota Oromooti. Hangafa sirbitoota Oromoo kana yoo qabachuu baatanii waan deemaniif kana waan siyaasattiin Oromoo mooksan amma koo siyaasa toftaati. Siyaasa toftaa kun harkaa fashalaa. Kanaaf maal godhuu qabu dhaqanii footoo wajjin ka'uu qabu. Maaliifi uummata Oromootti agarsiisanii ittiin mooksuun hin danda'ama waan ta'eef jechuudha. Malee Alii kaleessa Oromiyaa biyya koo jedhee anis biyyan qaba jedhee sirbe sana Alii Birrii Alii Birraa isaaf miti dhugaa isinitti muudhaaf isa inni anis biyyan qaba biyya Alii Birraa sirbeef sana dhugoomsuuf miti isaan kan dhaqanii footoo ka'aniif. Isaan kan ka'aniif yeroo kanatti footoo ittiin ka'anii siyaasa ittiin nagaduu qabu. Nagada siyaasaa jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo kanatti itti agarsiisuu qabu. Malee dhugaarraan miti. Dheengad kaleessa malee dheengadda waggaa muraasaan fuuldura Nadhii Gammadaa YouTube irratti yeroo ta'e argeetan ture. YouTubeidhaan beeka Nadhii Gammadaa seenaasaa Waaqayyo isinitti agarsiisu. Dhugaa Nadhii Gammadaa otoo hin taane nama kana YouTube irratti dhaga'eera jedhe. Waa'ee Haile Sillaasee garuu YouTube irratti hin dhageenye. Waa'ee Minilik siidaa Minilik biyya alaarraa hojjetanii galchanii hojjechuudhaaf YouTube irratti hin dhageenye. Waa'ee Teediroos dhaqanii mataa rifeensa isaa deebisuudhaaf maal irratti hin dhageenye? YouTube irratti miti kan inni dhaga'e. Isinii gale? Garuu waa'ee Nadhii Gammadaa YouTube irratti namni dhaga'e bakka akka tasaa wayii dhaga'e. Kana kan Oromoo keessa jiru. Kanaaf amma kan Oromoon keenya akka ammoof qabne maal inni kaleessa Alamtsahay Wadaajoo
niitii sima jettee Itoophiyaa jettee baandiraa Itoophiyaa uffattee fiigdu tokko waltajjiirratti illee maqaa ishee kaasaa ture. Biyya Texas kana keessa mana qabdi niitiin kun. Yeroo namittiin Teedii Afiroo kun warri Itoophiyaa jettee sirbitu kun mana ishee taarrafti. Niitiin kun gaafa isheen Itoophiyaa galtu mana miliyoona 10 kenneef Taakkalee Uumaa qulfiitti kennisiise. Kanatu Abiyyi Ahmad hin beekin mana miliyoona 10 kenneefi. Na'oo Goobanaa umurii isaa guutuu Oromoodhaaf qabsaa'aa turee fi maaliif mana miliyoona 10 yoo dhiifne manuma miliyoona 1 maaliif kennamuu hin dadhabe? Oromiyaan ni kaleessa ittiin bosona deemeef ture. Uummata Oromoo qarshii walitti qabee biteef kana hubadhaa. Waan tokko wanti sun hubattan uummata Oromootu qarshii walitti qabee mana biteef Na'oo Goobanaatiif. Alamtsaay Wadaajootiif garuu shanan kan jettu kana kulloo asirraa sin baasa kulloodhaati. Amma akkasuma maqaa saree maal gootu kana asirraa si baasin bilookii si godhee achumaan boqottaa jechuudha. Alamtsaay Wadaajootiif mana miliyoona 10 waame maalitti kenne? Qulfiitti kennisiise Taakkalee Uumaa. Paappaasii qeesii warra nafxanyaa mana Taakkalee Uumaa keessa jiraatu achi keessa Taakkalee baasanii mana Taakkalee itti jiraachaa ture mana mootummaa kennaniif. Waa tokko har'a garuu tooftaa siyaasaa maaltu hojjetamaa daldalli siyaasaa maaltu hojjetamaa hojjettanii uummata Oromoo kana footoo kaanii tagarsiisuudhaaf dhaqanii Alii Birraa qofa maddiitti footoo kaanii sii dhoobu. Jijjiirame ko Abiyyi Ahmad ko jijjiirame jettu sin hundi keessan. Jijjiiramni ko sammuu keessaa ilaalchaan. Jijjiiramni ko amma jijjiiramni siyaasatti hin daldaaluu miti. Dhugaarraa qabsoo kaleessa warroon Oromoo har'a maqaa mataa ol qabachiisan isaan kabajuudha ko jijjiiramni. Dhugaasitti muudhaaf ani otoo Na'oo Goobanaan kabajamin Jawaar Muhammad kabajamuun qabu har'a. Maaliif? Xurree har'a irra deemu, xurree har'a Jawaar Muhammad irra deemu, xurree har'a Jaalmarroon irra deemu, kan lafa kaa'ee kaleessa Nadhii Goobanaa Na'oo Goobanaati. Nadhii Gammadaa Na'oo Goobanaati dhiifama. Nadhii Gammadaa Na'oo Goobanaati. Warreen kana warri kaleessa lafa kaan warra kaleen coolataa gurguruudhaaf itti daldala galee diige otoo hin taane jechuudha. Warra akka biyya kana akka Abiyyi kana warri dhufanii itti galanii ittiin biddeena nyaatanii ammarraatti illee Oromoo gurguranii ittiin jiraatanii jiru. Uummanni Oromoo kana hubachuu qabdu asirratti. Ifama naa godhaa jarjareen jira waan ta'eef yaada koo orgaanaayizii godhee dubbachaa hin jiru. Garuu maalumaafuu isin hubachiisuun barbaada asirratti. Maal isin jechuu barbaade? Warri kaan daldalaaf galte har'ayyuu ittiin daldalaa jirti qabsoo Oromoo kana. Ittiin biddeena nyaataa jiru. Ittiin uummata kana mooksaa jiru. Ittiin uummata kana fakkeessanii of jala oofaa jiru. Dhugaa uummanni Oromoo qabsaa'eef garuu deebisuufi miti. Warroonni immoo kana godhan qabsaa'onni Oromoo warroonni kaleessa dhiiga isaanii itti dhangalaasan lafee isaanii itti cabsan isaaniif goota miti. Isaaniif goota miti. Dhuguma sitti muudhaaf namicha Haile Sillaasee faarsu Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo faarsu kun ofumatti yakka matuma isaatti. Yakka jechuudha. Namichi Milikka faarsu Leenjisoo Diggaa faarsuuni matuma isaatti yakka jechuudha. Namichi siidaa Milikitti dhaqee sagadu Waaqayyo sitti agarsiisu. Leenjisoo Diggaa goota Oromooti yeroo dhaqee dubbatu wal nama jalaadha. Kun maaliif kana godhoo jettan Oromoo kanatti hin shawwaduuf warra xiqqoo fageessee yaanni kan daldala siyaasaatti hojjechuuf Oromoon keenya sirratti akka hubattani kanuma isin jedha walumaa galatti kaleessa Alamaayyoo Sheeteetii fi gaafa inni du'u barreeffamaan hirumsa gadi ba'ee barreesse har'a Abiyyi Ahmad Na'oo Goobanaa du'uusaa dhageetti dhabee miti. Kaleessas gaafatee hin jiru kaleessas argee hin jiru. Na'oo Goobanaa jechuudha. Alamtsaay Wadaajootiif mana miliyoona 10 qulfii kan itti kenne Na'oo Goobanaa yeroo uummanni Oromoo qarshii walitti qabe biyya abbaa isaa keessatti mana bituufi mana miliyoona 1 ijoollee isaatiif itti kennuu dadhabee miti. Kana uummanni keenya hubadhaa.
arra Ali Birraa faana dhaqanii kan fotoo ka'anii fi daldala siyaasaatiif uummanni Oromoo wanti qubachuu qabdan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kan wanisiin jedha warroota akkasii kanaaf qabsaa'an Oromoo warroonni xurree qabsoo Oromoo lafa kaa'an isaaniif diinaatti akka ilaalan sammuu isaanii keessatti isa faaniin simooksanii miti. Isa fotoodhaan simooksanii miti. Dhugaa isaa duuba deebinee ilaallu goonni Oromoo isaaniif goota miti diina Oromooti. Warra Oromoo kana godhe gaaffii Oromoon irra gaafatu kanallee kan kana lafa kaa'e warra akkasiitti jedhu. Kanaaf walumaa galatti galatoomaa warroonni sheerii gootani ani sheerii naa godhaa jechuuf miti warrumna dhaggeeffatuu fi yaada koo ibsuudhaaf fi gadda koo natti dhagaame kana yeroon gabaabduu qabu kana keessatti yaadallee orgaanaayizii godhee miti kan waanii jedhu walumaa galatti maanni uummanni Oromoo badha walumaa galatti maan nutis nama yaaduu dandeenya qaba siyaasaa warra daldaalu kana addaan baafannee akka barru gootota keenya immoo warra kaleessa qabsoo Oromootiif akka nu tarra nama taane Oromoo taane amma guyyaa irraa geenye kana warra kaleessa akka irraa kana jireenyi itti tolee otoo hin taane bosona keessatti corroqa dhugaa qabsaa'aniif warroota akkasiitiif galata galchuu qabna kabaja sitti gochuu qabna awwaalcha isaarratti awwaalcha Nawoo Goobanaa irratti kabajni guddaa kabaja awwaalcha isaarratti kabajni guddaadhaan awwaalamuu qaba warroonni biyya jirtanis nan abdadha uummanni Oromoo akka bakka kaleessaan jiru dhuguma isa biyya mad godhu kanas isa ergamtoonni akka leencaa lataa warri kaleessa toftaadhaan Oromootti biddeenaa galan godhan kana wal adda baasuu dadhabanii otoo hin taane ni beeku haa ta'u immoo malee uummanni Oromoos caalatti hubannee warroota akkatti Oromoodhaaf qabsaa'an bukkee dhaabbachuun seenaa isaanii barreessuun dubbachuun gara fuulduraatti iyyuu nu barbaachisa. Jarreen kun har'a qofa otoo hin taane gara fuulduraatti dagatamuun qabani. Maaliif diinni keenya seenaa qabsaa'ota keenya awwaalee balleesse kan inni fiduu barbaadu seenaa warroota nu cacuuccanii seenaa warroota diina keenya ol kaasuudha kan isaan barbaadan argaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Maqaa yeroo beeta mangistii Haile Sillaasee fi Minilikiidhaaf hojjetan mana barumsaa maqaa Finfinnee uummatatti mooksuudhaaf mana barumsaa Taaddasee Birruu Waaqoo guutuu jedhan gaafa lolli ka'u Finfinnee keessatti jalqaba warri nafxanyaa dhaqanii kan caccabsan mana sana warra caccabsan baanillee dubbanne miidiyaadhaan manni baanii caccabsan nafxanyaan Finfinnee keessatti baatee caccabsite mana barumsaa san yaadattu yoo ta'e maaliif lapheerraa miti kan ijaaran ani kan hin bade Muktaar maal seetee xiqqoo waan yeroo egaala jireenyaatti responsibilitiin natti baay'ate dhimma adda addaatiif baay'ee hojii yeroo baay'een hojjedha hojii yeroo baay'ee hojii irratti dabarsa caalatti immoo warrootuma tokko faana gadi bu'anii yeroo hunda miidiyaa kanarrattis haasawuunis xiqqoo nama saalfachiisa yookaan immoo eenyummaan ofiiyyuu gadi buusuu nama godha yeroo tokko warra har'a iddoo tokko dhaabattu boru iddoo tokko dhaabattu kaayyoo dhaabatteef illee warra harkaa bade faana jechuudha. Tokko qabsooni biddeena nyaatanii postii godhu qabsoon nama faana fotoo ka'u qabsooni bakka ta'e wayii fotoo ka'anii lafa kaawwarratti fakkaatu jira. Garuu ani dhugaa sittumoodhaa fi qabsoon ani gochaa jiru yeroo ammaatti qabsoo lafarra jirudha amma hin danda'eeni. Ni beektu biyyarraa maaltu deemamaa akka jiru amma dandeenyeen warroota har'a lafarratti qabsaa'aa jiran bukkeen dhaabachaa jira amma hin danda'eeni. Isinis bukkee dhaabadha amma hin danda'eeni dan biyya deemee dhufee caalatti ani qabsoo lafarraan deeggara dheetan murteesse amma hin danda'een har'a kana jechuun barbaadu maaliif seeftii maatii kootii fi seeftii kootiif anaafillee ani biyyaas kanan jira kana jechuun barbaadu garuu qabsoo nama gochuu barbaadu ani qabsoo lafarra jirudha amma hin danda'etti jechuudha. Egaa kanuman gochaa jira kanaaf an bade Muktaar waan na gaafatteef kanaaf galatooma yeroon qabaanne sa'aatiin na jalaa deemee jira. Egaa amma tokko immoo yeroo tokko maalni jireenyi tokko siyaasattis kan galu maatii isaatti jijjiiruudhaaf ittiin fooqii ijaarrachuudhaaf warra jirutu jira. Warri kaan immoo dhuguma qabsoo Oromootiif Oromoodhaaf bilisummaa nageenya biyya isaarratti abbaa biyyummaa fiduudhaaf kan akka Nawoo Goobanaa kan qabsaa'u jira. Yeroo kana immoo maatii hortee maatii qabdaa
inni kaan maatii isaatii fooqii ijaaruudhaaf ittiin Ameerikaa fi Awuroopaatti ijoollee isaa erguudhaaf warri har'a qabsaa'u jira. Yoo fudhattanii namoota tokko tokko amma namoonni qabsaa dheedheen fudhanne baay'eetu jira. Namoonni keenya faastaa kan dandeessani. Ergaa immoo maatii keetii fi yeroo tokko tokko dursa laachuu qabda. Yeroo ammaatti waan an hojjedhu irratti maatii kootiif xiqqoo dursa laachuun qaba. Dheetan amma xiqqoo waa'ee maatiin waa fooyyessutu jira. Kanaaf hin banne jabaadha. Yaadaan inuma isin bukkee jira. Yeroo tokko tokko immoo taa'anii hubachuun gaariidha. maatii qaba kanaaf amma tokko of eeggannoon godha. Kanan isiniin jedhee lafarraa kanaaf lammaan biyya galee kan jedhu tokko waan asirraa namni dubbatu tokkotu jira. Dhugaan sitti muudhaa fi lammaan kun qoisin galcha Finfinnee Oromiyaa lammaan biyya galee dhiisee anaaf amma kana bu'aa qaba jedheenatti maan fakkaatu maaliif seetanii carraa argatetti lammaan isin fayyadamne namni kaleessa Abiyyi Ahmad ol fide lammaa adda dureedhaani lammaa Magarsaati kan booda isa nyaatuuf iyyuu taa'u jechuudha. Lammata immoo ani qabsoo lammaan keessatti qabsaa'utti nama namanneedha. Ani qabsoon isaa qabsoo dhuka qabu qabsoo ejjennoo qabu miti lammaan kan qabsaa'u qabsoo fakkeessaati lammaan kan qabsaa'u lammaa kuni lammaa Magarsaa kun amma kanatti nama no lammaa Magarsaatti maaliif yoo hubattan ta'e warruma nafxanyaa bira yeroo dhaqee yeroo boo'utu jira. Waan fe'e yoo ta'e fudhachuu baattus gaaffii Oromoo eessarratti iyyuu nama gadi qabee dubbatu miti lammaa Magarsaa agartan yoo ta'e hubattan itti yeroo darbe yoo ta'e jechuudha. Kanaaf amma kana lammaan galee dhiisee I don't know waan amma kanatti waan jijjiira waan garaagarummaa qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf namoonni tamantan lammaan qabsaadha jettan mataa keessan garuu lammaan guyyaa tokko amma tokko natti fakkaatee ture akka namaatti yeroon taa'ee ilaalu garuu qabsoo Abiyyi gaggeessurraa waan xiqqoo wayita kan garaagarummaa qabu garuu ejjennoo amma kanaan qabu lammaan ejjennoo jala muree lapheedhaan saba kan chaan warroota keessuma diina keenya fuuldura dhaabbachuu humna akkasiin qabu lammaan humna bakka hunda fakkaatanii Oromoo biras yeroo dhaqanii Oromoodhuma fakkaatanii diina biras yeroo dhaqanii waan diina gammachiisu dubbatanii warra galuu barbaadanidha. Kun immoo qabsoo Oromoo isaanii hin ga'u. Kanaaf haa ta'u biyya alaa kana tureera yeroodhaafi biyya alaa kana yerootti tolu maal seetanii akka harree jedhanii ani amma lammaa maal hojjedhe akka lammaan Oromoon gurgurre wanti garaagarummaa qabnu kiyyaa shawaa anga lammaa maal goote wanti jettu ani akka lammaa Oromoon gurgurre ani ganarraa bilisa gaani akka namaatti amma lammaan akka bakka lammaas sunis naan kennamne egaa bakki sun otoo namaa kenname bakka sanaan madaalamu ani lammaan bakka itti kennametti hojii isaan baane jedheetani malee bakki lammaan haa kenname ani hojii koon dadhabne kan akka hubattanii asirraa kalambaa maal goote konkolaataa keessatti jedha kiyyaa shawaa egaa ilaala warra kunoo kan akkasitu jira diqaalaa meeqatu jira Oromoo kana keessa qubattuu meeqannu keessa jira kanaaf egaa warroota akkasii kanatu jira amma warra yeroo akkas jettu waan isaanii tuttuqutu jira kanaaf warra sima calma jettee qabsoon Oromoon kunis Oromoon maal akka gaafatu hin galleef warra yaatutu jira. Kanaaf amma kana lammaa kanaaf amma kana nama waan hin jedhu garuu arreedha kan jedhu arreedha nama lammaa qeequmiti lammaa waan godhame natti mi warroota Abiyyitti dabarsee kenna keessa lammaan tokko mee kaleessa gaafa warri nafxanyaan irratti ka'an jedhee imimmaan boo warri maarrabii kennaafi turtan lammaan isuma bakka warra akkasiiti jechuudha. Warra qaamiin qabne kan amma kana waan jennu lammaa ta'e kaleessa akka dubbii harree jedhan ati kee gaafa awwaalchaan baddii gaafa nyaataa dhufte akka jedhan sana kaleessa gaafa Jawaar faayidhaman maa gadi bayee waa tokko hin dubbanne gaafa qaleen faayidhaman gaafa Oromoon ajjeefamu maa gadi bayee hin dubbanne har'a gaafa immoo araarri dhufu galuun maaliif barbaachisa? Jechaan qabsoo jechuun ikkoo amma dhumaatti kutatanii qabsaa'uudha gaafa namatti tole gaafa
yoo tole yoo qabbanaa yarkaan yoo didee fal'aadhaan akka jedhan san akka hin taane gaafuma nyaataa qofa dhiyaachuu otoo hin taane warra sirraa naqeeqxanii gaafa kaleessa namoonni mana dhaa turan maaliif hin dubbanne gadi ba'e maaliif amma tokko waliin hojjenne guyyaa tokko sagalee isaa dhageessanittu ichaan waan suma jedhanii namni jibba dhuunfaa hin qabnu dhimma Oromoof Oromiyaa malee lammaa qeeqxaa warri sagada namaaf sagaddantu jira jireenya keessan keessatti qeeqamuu moo qaba lammaa waaqa siif waaqa ta'uu danda'a naaf waaqa miti lammaa naaf waaqa miti akka Oromoo tokkootti waan Oromoodhaa godhe maalinniidha nuti hojiidhaan madaalaan jira malee lammaadhaaf sagadaan jiru lammaan isti meedda gaafa Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ajjeesutti guyyaa tokko bahee waan dubbate jira bakka afaan qabatee irraa siqee ilaalaa ture gaafuma waa argame galuudhaan akkuma leencoo lataa gaafa waraan argamte wayii boorsaa qabatanii galuun Oromoodhaaf qabsaanatti hin fakkaatu qabsaa akkoo argaa jirra kan akka nama goobanaaf awra jireenya isaanii waan jedhan haaraan jiru maaliif Muktaar warra akkasumaan namaaf sagadutu jira dhugaara meesti dhugaara dhaabannee walitti haamnu eessa turan har'a gaafa araaraatu barbaachisa jedhan sana maaliif galu har'a qabsoon ikkoo gaafa qabbanaa qofa miti kan galan gaafa namatti tole wayi gaafa kursii wayiitiin waamaman qofa galuu miti gaafa rakkoos walumaan qabsaa'uuf barbaachisaadha echa warra akkasii kun immoo warra akka maal jibbitu beektu warra yeroo eeggattuudha warroonni akkasii kun warra masirraa nama baartu kun maalumaafu rakkinan qabu warra aartanis egaa homaa miti dhugaa jirurraa dhaabanneetu walitti himnaa maalumaafu harreedha warri jettu ati harree otoo hin taane ati immoo hilbiisa warra hilbiisaati amma nama taatellee sirraa dubbiin dandeessu dubbattu sirraa baate warra hilbiisa akkasiiti jechuudha hilbiisni immoo maa gochuu hin dandeessu kanaafi galatooma nagaa echaan araarre gaarra maaliifi araamne eenyufaan araaramna kan jedhu kun egaa maal seetan Itoophiyaan walitti buutee jirti marii waliigalaa goonareedhaan amma biyyatti nama waamaa jiru isaafidha kan biyyatti galaa jirani namoonni baay'ee okay koosiifan ergaa egaa akka lammaa kanatti hannees ijoollee keenya guddifnu Ameerikaatti hojjannee guddifnu gaabaruu barbaadani hello akkam jirta nagaa mee anni keessatti maal mee ati warra galatoomii leencagiyaa waa'ee lammaa kanarratti ni waa dubbachuu barbaada beektaa adugeef hin quufin dhugaan quufuu jette Oromoon ammas lammaa isa namni waan hundayyuu waan nu harkaa qabnu hundayyuu awwaalee kaleessa bineensaa nu kennee nafxanyaa nu kennee Oromoodha jedhanii namni hundi irratti amane as bahee ummatatti kikkijibee sesseeqatee ummata keenya waan takkaa keessan galin keessa galche isa itti aanee wallollee Abiyyii fi lammaa wal dhaban haa jedhaniif Ameerikatti galee siree gaarii irra ciisee haga sabni keenya akkanatti duguugamu siyaasni deemu ammoo lammaaf Abiyyii wal dhabanii lammaaf Abiyyii wal lolanii jedha zarri ammoo waliin lolle waliin lolle waan karaa irraa xaragee ummata Oromoo haga inni konfii itti haree ka harka kennate harka haa kennatu eegee ammas galee ummata Oromoo afoo yoo deemuu barbaade ummatuma Oromoo kanatu dikeedha ani saba guddaa kana arrabsuufi miti ani Oromoodha natti dhagahama jechuudha Oromummaan kiyya kaleessayyuu yeroo lammatti dubbiin kun kennamee namni hundinuu lammaa jala fiigeyyuu yookaan namni muraasni sammuun isaa siyaasa dadhabuu haa ta'u namicha kanattuu amanuu dadhabuu haa ta'u namni dhibbaan dhibbatti itti amane hin jiru ummanni Oromoo akkasitti isa jala yaa'ee ummata Oromoo fuudhee qilatti gadi naqee hadda ammootu dhufee tottolfatee boorsaa qabatee galee lammaan galee siyaasni deebi'e ummanni jijjiirame jedhee ummanni Oromoo ka jala deemu kun ani haguma isaan yaadantu haganamoo Oromoo jenna malee dhiiga biraattu keessa jira anammoo akka kiyyatti an Oromoodha
waan oromoo irra ga'u kanaafin quuqama siyaasa sin beeku ani kaddaamaadha nama mana arabaa dalaguu nama baratee miti garuu natti dhagahama na guba maaf oromoon akkana taati jedhee gubadha warri siyaasa beeku warri digrii baatee maali ani profeesara ani injinara jedhee deemu kun yoo dubbiin abiyyiif lammaa kun shawwadu yani haguma beekamtu hagana moo yani dhiiga oromummaattu keessa hin jirre moo maal inni mee lammaan maan nu godhee lammaa jetti amma oromoon gadi baatee suuraa isaa arginaani ilaal mee ati mee agarte amma walumaa yusuma kaleessaalle akka namaatti haa dogoggoru idda achi keessa abiyyi baase haa jennu abiyyi taree jenna miti idda abiyyi aree namni sun afaan qabatee manatti deebi'ee eessa akka inni bu'e illee dhabne beektaa bara kana keessa maaltu qabsaan oromoo hundarraa inni kaan ajjeefamee darbatamaa ture inni kaan mana dhaatti guuramaa ture argaa ture guyyaa tokko gadi ba'ee waan dubban lammaa hojii isaa otoo hin taane lammaadhaaf akka namaa warra sagaddu jira jechaadha lammaadhaaf gocha isaa otoo hin taane jechuudha hojiin arguu ilaaluu qabna bara kana keessatti amma tokkotti qabsoorraa qabsaa adda taate karaa kaminiyyuu wanti gaafa sitti tole gadi baate gaafa immoo sitti bade baqattuuf hin jiru qabsoorraa qabsoon akkasatti hin fakkaatu har'a garuu lammaa faarsuun waan manatti mul'atu tokko iyyuu hin jiru maaliin isaan qofame rakkinni koo kan jiru uummata keenya bira aboo barbaadetu akkuma barbaade akkuma biyya madi kun olii gadoof asitti maqaa cirrii aliyyii cirrii jecha finfinnee irraa warra nafxanyaatiif hawultii hojjechaa orommata oromoo kanaaf jala oofutu warra akkasitti lammaa warra dhaabattee yaaduu hin dandeenye jechuudha namni maal godhaa xiinxaluu warra hin dandeenye jechuudha warra sammuun ishii baalaansii irra kaa'ee ilaaluu hin dandeenye malee lammaa nama maan oromoo tokko malee nama bakka namni hojiidhaan hojjeta bakka itti kennametti kaasitti lammaa wanti ani sagaduuf maayin lammaa tuttaa itti warra namaa baartu jira lammaa hojiin way ilaalle garuu maal godhe lammaan dogoggora uume immoo lammaan kaasina jechuun miti eenyuyyuun dogoggora ishi jalqaba dogoggore wanti qabsoorraa isa baqachiisu maalin afaan wanti isa qabachiisu maalin waggaa lama keessatti yoo xiqqaate waggaa tokko abiyyi faanaa hojjetu waggaa lama asitti guyyaa tokko barreeffama tokko bakka inni jiraatu illee argaan turre ameerikaa kanas keessa jiraataa ture ijoollee isaa guddifataa ture ijoolleen oromoo garuu mana dhaatti fuudhamanii ajjeefamaa turan bulchiinsa inni keessa ture keessatti kan ilaaluu qabnu jechuudha ummatni oromoo kaleessa inni bulchaa ture kanatu ajjeefamaa ture aniif lammaan walirra lammaan garuu sagalee qaba ummata kana bulchaa ture akka nama tokkootti maaliif guyyaa tokko gadi ba'ee hin dubbanneef aniif lammaan ikkoo walqixa miti lammaan yoo dubbate ummata kaleessa bulchaa ture ummata kana bulchoo otoo hin taane biddeena nyaachaa turanii jechuudha isaan bulchiinsa otoo hin taane kan isaan hojjetan biddeena ittiin nyaatu ijoollee isaanii ameerikaas ittiin barsiifatu kanammoo ummanni keenya baruu qaba kaleessas argaa turre waan ta'eef jechuudha akkuma biyya madi qabsoo oromootiifan ijoollee koo ameerikaatti ergee jedhee mooksisan yoo ta'e malee jechuudha kanaaf warra yaaduu hin dandeenye faanas xiqqoo gadi bu'anii waan jechuun hin barbaachisu akkuma namoonni baay'ee jettani kanaaf yaada kee xumuradhu namoonni tokko lama na galcheedhu mee galcheetan bu'aasirra okay ani yaada xumura ka'ammallee waanuma lammaa irratti kan dubbachuu barbaadu lammaan yeroo mateessoo irra ol ba'e san an guyyaa tokkoon isa shakke an haasaa namaa kana yani adda baafataa deema maal jedhe seeta jijjiirama akkanatti finne kana akka qalbitti hin finne jedhe in cichina malee ammoo dabarsinee nama biraatiin kenninuu jedhe irratti cichina malee namni biraa yani sabaaf sablammiin hunduu wal qixa abbaan carraan godhee dandeettii ofiitiin fudhate haa fudhatu maaf jedhe gaafa saniyyuu ani dubbii isaa laaleetiin arge amma ammoo uummata oromoo kaanii asirratti isuma abbaan fe'aa jedhu kan isuma iyyuu maa hojiin hin agarsiifne namatti hin kenninu jedhe har'a nafxanyaan maal gochaa jira nurraa finca'aa jira miti maaliif namatti kennee isaanii kenne kaa isaanii kennuu barbaadeeti isaanii hojjete isaan barbaadanii kennan ummata wallaggaa osoo inni raayyaa isa biyyaatitti aangoo qabu ummata akka federaalaatitti ummata wallaggaa tumsi isaan baanee lammaan maan nama namni keenya waan ilaaluu hin dandeenyeef short memorii jedha biyya madeeroo nu abaaru egaa namichi keenya xiqqoo waan hin dandeenyeef nama maal ta'e siyaasni oromoo ko dhugaa jiru lafarratti maa oromoon maal gaafata akka oromootti maal qabsoofnaa otoo hin taane eenyu jala deemnaa rakkina kan fide bakka nama gocha isaati ilaaluu otoo hin taane bakka abilu achi taa'ee ture kana warra sagaddu baay'ataa jechuudha kanaaf galatoomii aada keetii fi yeroon qabu irratti mee namoota lama sadiin galche namoonni baay'een na galchechaa jiru waan ta'an jechaa jiru waan ta'an. Hayyee galatoomii.